galata ergamoonni golgaa keessatti Maariyaamiin yaa waatii fudhalatte nagaan siif haa ta'u jechaa ishee galateeffatu ergamaan Maariyaamiidhaan jecha fudhadhu jedhe gara keetti ni dhufaa garaa gadameessa kee keessas ni bula akkamitti akka homaa hin qabaannetti mana hiyyeessaa keessa bule samiirraa bu'ee simbooshe jaallatee isheerraa dhalatee ji'a ja'affaattis Gabriel ergamaan Waaqayyoo irraa gara biyya Naazireet Galiilaa jedhamtu gara dubroo Yoseefiif haadhamtee jirtu tokkotti ergame maqaan dubroo kanaas Maariyaam jedhama ergamaan gara isheetti seenee kennaadhaan kan guutamte gammadduu kan taate gammadii Waaqayyo si wajjin jiraati ati dubartoota irraa adda taate kan eebbifamtedha jedheeni isheenis sagalee dhageesseeraan kan ka'ee naati akkas jette harka fuudhinsi galataa akkasii akkamitti naaf ta'a ergamichis akkana jedheeni yaa Maariyaam sodaatiin Waaqayyo biratti surraa argatteetta kunooni ulfooftaa ilmas ni deessaa maqaa isaas Yesuus jettee ni moggaaftaa innis guddaa kan ta'e ilma Waaqayyo jabaa jedhama Waaqayyo gooftaanis teessoo abbaa isaa Daawit ni kennaa fi innis gosa Yaaqoob biratti bara baraaf ni mo'a mootummaan isaas dhuma hin qabu Maariyaamis ergamichaan kun waan dinqiidha anoo dhiira hin beekuutii kun akkamitti naaf ta'a jetteeni ergamichis deebisee akkana jedheeni hafuurri Waaqayyo qulqulluun sirra bulaa humni Waaqayyo jabaa sirra golgaa kan sirraa dhalatu kunis qulqulluudha kunoo fira kee kan taate maseena kan isheen jedhan Elsaabeet gonka erga dulloomteen booda ulfooftee ilmas argatte kun erga ta'ees kunoo ji'a ja'a ta'ee Waaqayyoof wanti dadhabamuuf hin jiruuti Maariyaamis ergamichaan akkuma jecha keetii naaf haa ta'u kunoo ani gooftaa hundaaf tajaajiltuu isaati jettee Gabri'eel ergamaan dubroo Maariyaam nagaan siif haa ta'u jedhee deessuu Waaqaa nagaan siif haa ta'u qulqulleettii Maariyaam nagaan siif haa ta'u eebbifamtuu Maariyaam nagaan siif haa ta'u bultoo waaqummaa nagaan siif haa ta'u dunkaana miidhagduu nagaan siif haa ta'u obboleettii ergamootaa nagaan siif haa ta'u haadha saba hundumaa nagaan siif haa ta'u giiftii keenya Maariyaam nagaan siif haa ta'u naga qabeettii Maariyaam nagaan siif haa ta'u Waaqayyo bultoosaa akka taatuuf jaallatee waan si filateef nagaan siif haa ta'u uffata warqeetiin kan miidhagde nagaan siif haa ta'u koochoo gugee meetiirraa kan hojjetamte nagaan siif haa ta'u cinaachawwan kee lalisaa warqeedhaan kan miidhagan Maariyaam nagaan siif haa ta'u balbala bahaadha ifaa Maariyaam nagaan siif haa ta'u aduu irra kan iftu ulfinni kees qulqullootaan ol kan ta'e nagaan siif haa ta'u filatamtoota keessaa kan filatamte kabajamtoota caalaa kan kabajamte Maariyaam nagaan siif haa ta'u galataa abbaa isaatiin argamoota qulqullaa'oo waliin yeroo dhufutti akka nu fayyisuuf gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin nuuf kadhadhu qulqulloota karaa mirgaan cubbamoota karaa bitaan yommuu dhaabu nuunis wareegamaa Isxifaanos Yohaannis cuuphaa wajjin qulqullootaa fi wareegamtoota hundumaa wajjin akka nu dhaabuuf nuuf kadhadhu bara baraan amiin. Galanni Waaqayyoof haadha isaa dubroo Maariyaamiif ulfaata fannoo isaatiif hanga bara baraatti ta'u. Ameen.